Olaantummaa yaadaatii waliigalteen biyyoolessaa ijaarama jaame. Balaa jijjiirama haala qilleensaa El Niinootiin Afrikaan miidhaa dinagdee hamaan mudachuu danda'a jaame. Qubattoonni Israa'el West Baankii keessatti masgiidaa fi lafa qonnaa dabalatee konkolaataawwan hedduu gubuun isaanii dhaga'ame. Jalqabarratti ka hordofaa turtan ammoo ijoo oduu guyyaarraan tanaatiif isinii qopheessine keessaayi. Miidiyaa keessa Waliif TV irraa oduu sa'aatii kanaa ka isinii himaa jiru an Oduu Muusaatii kallattumaan gara bal'ina oduu guyyaarraattiin dabara. Olaantummaa yaadaatii waliigalteen biyyoolessaa ijaarama jaame. Olaantummaa yaadaa qofaan waliigalteen biyyoolessaa kan Itoophiyaadhaa kan ijaaramu ta'uun isaa ibsameeti jira. Sirna jalqabsiisa marii biyyoolessaa irratti akkuma ministeerri muummee Abiy Ahmad kaasanii turan imala waliigalaa Itoophiyaa keessatti nagaa fi waliigalteen biyyoolessaa mirkanaa'u humnaan osoo hin taane karaa marii bilchaataa qofaan akka ta'e ibsameeti jira. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad biyyi keenya humnoota waraanaatiin osoo hin taane biyyoota yaada bilchaataa dhugaa beekumsaa fi cichoommina nagaatiin ijaaraman keessaa biyya takka ta'uu qabdi jedhanii dubbachaa ka turan hoggaa ta'u humna waraanaatiin milkaa'inni argamu yeroodhaaf malee gargar ba'iinsaa fi badii xumura irrattis akka fidu ministeerri muummee ibsanii turaniitti jiru. Yaada bilchaataadhaan nagaa gabbisuudhaan garaagarummaa keessummeessuudhaanii fi egeree waloomaa uumuudhaan qofa waliigalteen biyyoolessaa ka dhufu ta'uunis ibsameeti jira. Mariin dhugaa fi beekumsa irratti hundaa'e miidhaa seenaa suphuudhaan waliigaltee dhugaa kan fidu hoggaa ta'u hoggantoonni hawaasaa beeytonni fi dargaggoonni waraana dhiisanii olaantummaa yaadaa mirkaneessuudhaaf gahee isaanii baachuudhaan waliigaltee biyyoolessaa uumuun akka danda'amus ibsameeti jira. Mariin biyyoolessaa Itoophiyaan Adooleessaa 8 irraa qabdee geggeeffachaa jirtus ammoo garaagarummaa qaban gara yaadaatiin furachuudhaan waliigaltee biyyoolessaa barbaachisu fiduudhaaf waltajjii murteessaadha jedhameeti jira. Itoophiyaan simpooziyemii loojistikii fi koominikeeshinii addaa keessummeessuufi Itoophiyaan simpooziyemii loojistikii fi koominikeeshinii Afrikaa bifaan addatee kan bara 2026 Finfinneedhaatti keessummeessuudhaaf simpooziyemiin kun ammoo Adooleessa 20 hanga 25 bara 2018 geggeeffama jedhameeti jira. Simpooziyemii kana irratti biyyoonni 40 fi michoonni industirii idil addunyaa gurguddoon 26 ni hirmaatu jedhameeti jira. Daarektarri olaanaan hariiroo alaatii fi tumsa waraana raayyaa ittisa biyyaa Meejor Jeneraal Tashoomaa Gammachuudha akkasumas ammoo Afrikaatti daarektarri loojistikii Ameerikaadha Afriikoom Birgaadeer Jeneraal Paal Friik waloodhaan ibsa kennaniiti jiru. Simpooziyemiin loojistikii fi koominikeeshinii Afrikaa Finfinneetti geggeeffamuuf jiru kun Itoophiyaan gumaachi isheen naannawa keessatti nageenya waareessuuf taasifte bu'aa misoomaa galmeessite guddina saffisaa magaalaan Finfinnee agarsiisaa jirtuu fi akkasumas ammoo dandeettii waliigalteewwan idil addunyaa keessummeessuu qabdu irraa kan madde ta'uu isaa Meejor Jeneraal Tashoomaa Gammachuudha ibsaniiti jiru. Simpooziyemichi tumsa Ameerikaa fi Itoophiyaa jidduu jiru cimsurra dabree dhaabbilee ittisa Afrikaa jidduutti muuxannoo wal jijjiiruu fi tumsa waliinii guddisuudhaaf waltajjii murteessaa ta'uun isaa ibsameeti jira. Itoophiyaan waltajjii guddaa sadarkaa ardii Afrikaa geggeeffamu kana akka keessummeessituuf filatamuun isii ammoo raayyaa ittisa Itoophiyaatii fi biyyattiifis kabaja guddaa ta'uun isaa ibsameeti jira. Ministeeronni biyyoota Afrikaa garagaraa Finfinnee galaniiti jiru. Ministeeronni dhimmoota alaa biyyoota Afrikaa garagaraa yaa'ii mana maree hojii raawwachiiftuu gamtaa Afrikaatti hirmaachuudhaaf Finfinnee ga'aniiti jiru. Ministeerri dhimma alaatii fi daldala idil addunyaa Zimbaabuweedha Amoon Muurii Wiiraaniidha. Ministeerri alaa Naayijeeriyaadha Ambaasaadder Biyaankaa Ujumeeguun Ojukuun. Ministeerri alaatii fi daldala Namiibiyaadha Selaamaa Ashipaalaa Musaaveedha. Ministeerri alaa Ikwaatooriyaal Giiniidha Simoonii Oyoonoo Isaanoodha. Akkasumas ammoo ministeerri dhimma alaa Bootswaanaadha Feeniyoo Butaaleedhaatii fi ministeerri dhimma alaa Kootidiivaar Niyaale Kaabaa dabalate ministeerri deetaan ministeera dhimma alaa Laayiberiyaadha Dr. Ibrahim Albakiriim yaa'icha irratti hirmaachuudhaaf Finfinnee gahaniiti jiru. Ministeeronni kunneen wayita buufata xayyaara idil addunyaa Boolee gahanitti ammoo ministeerri dhimma alaatii fi daarektarri dhimmoota pirootokoolii Malaakuu Badhaadhaadhaatiin simannaan taasifameefiti jira. Yaa'iin gamtaa Afrikaa 49ffaan hojii raawwachiiftoota gamtaa Afrikaa Adooleessa 20 takka hanga 22 bara 2018
saddeet Finfinneetti taa'ama jaameetti jira. Yaa'ichi mata duree galmoota ajandaa 2063 milkeessuudhaaf dhiyeessii bishaanii itti fufiinsa qabuu fi sirna eegumsa qulqullinaa mirkaneessuu jedhuun taa'ama jechuudhaan ibsameetti jira. Hiini haaromsaa guddichi Itoophiyaadhaa milkaa'ina tokkummaa fi birmadummaa biyyoolessaati. Piroojeektiin hidha haaromsa Itoophiyaa guddichi qormaata walxaxaa fi dhiibbaa ji'opolitikaa hedduu keessa dabree har'a milkaa'ina seena qabeessa galmeessisuudhaan guutumatti xumuramee eega hojii jalqabee bubbuleetti jira. Hiini guddichi Itoophiyaadhaa kunis ammoo milkaa'ina tokkummaa fi birmadummaa biyyattiidhaa akka ta'e ibsamee ka jiru hoggaa ta'u wayitaa Itoophiyaan qormaata ji'opolitikaa hamaa keessa jirtu kanatti hidhichi faayidaa biyyoota yaa laga gadii akka hin miine taasisuudhaan Itoophiyaan qabeenya uumamaa ishee haqa qabeessummaan fayyadamuudhaaf mirga birmadummaa qabdu gochaan mirkaneessiteetti jirti. Piroojeektiin liqii fi gargaarsa tokkoon malee guutummatti humna uummata biyyattiitii fi maallaqa biyyattiitiin beekumsaa fi qabeenya Itoophiyaanotaatii fi diyaaspooraa Itoophiyaatiin dhugoome kun ammoo piroojeektii guddicha ardiin tun qabdu keessaa tokko hoggaa ta'u piroojeektichi humna ibsaa Itoophiyaadhaa gumaachuurra dabree biyyoota ollaa isiidhaa hundaaf humna ibsaa olaanaa ta'uudhaan tajaajilaatti jira. Tokkummaadhaan yoo hojjetame galmiin milkooyne akka hin jirre hiini haaromsaa guddichi Itoophiyaa akka agarsiisu hoggaa ta'u hidhichi dhiyeessii humna elektirikii amansiisaa biyya keessaa dhiyeessuudhaan cinatti biyyoota ollaatitti gurguruudhaan Itoophiyaadhaas jiddugala humna elektirikii Afrikaa bahaa taasisuu dandeetti jira. Gama biraatiinis ammoo haroon achitti uumamee jiru misooma qurxummii, geejjiba bishaanirraatii fi turizimiidhaaf carraa haaraa uumuudhaan guddina dinagdee biyyattii caalatti deeggaraa ka jiru hoggaa ta'u walumaa galatti piroojeektiin hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa kun madda humna elektirikii maddisiisu qofa osoo hin taane mallattoo obsa qabaachuu jabinaa fi tokkummaa Itoophiyaa asxaa birmadummaa Itoophiyaanotaati jaameetti jira. Balaa jijjiirama haala qilleensaa elniinootiin Afrikaan miidhaa dinagdee hamaan mudachuu danda'a jaame. Balaa jijjiirama haala qilleensaa elniinoodhaan Afrikaan miidhaa dinagdee doolaara biiliyoona 10 hanga doolaara biiliyoona 20 akka ishii mudachuu danda'u ogeessi raagaa haala qilleensaa baankii misooma Afrikaadhaa ibseetti jira. Sodaan jijjiirama haala qilleensaa guddaan elniinoo mudachuu deemu kun ammoo biyyoota Afrikaa balaan kun irratti ga'u irratti walumaa galatti miidhaa dinagdee doolaara biiliyoona 10 hanga doolaara biiliyoona 20 geessisuu akka danda'uu fi naannolee dhiibbaa cimaan irra ga'u irraa godaansa ummataa guddaa kaasuu akka danda'u ogeessi raagaa haala qilleensaa olaanaan baankii misooma Afrikaadhaa ibseetti jira. Akka raagduun qilleensaa akeekkachiisanitti yoo ta'e haalli qilleensa elniinoo kan yeroo baay'ee Afrikaa keessatti caama cimaa lolaa fi qilleensa bubbee geessisu yoo ta'u lolaa fi qilleensi bubbee geessisu kan garba paasifikiitirraa ka'u akkuma jirutti ta'e seenaa keessatti haalli qilleensa elniinoodhaa kan ammaan tana ardii Afrikaa mudachuu malu kun balaa guddaa dhageessisa jaamuudhaan shakkameetti jira. Sodaa wabii midhaan nyaataatii fi bishaan dhugaatirraan ga'uudhaan alattis ammoo bu'uuraalee misoomaatiirra miidhaa geessisuudhaan biyyoonni hanqina maallaqaa qaban liqii argatanii turan akka yeroon hin deebisne godhuudhaan dinagdee hawaasaatii fi seektaroota isaanii miidhuudhaan baankichaafis liqiin akka hin galle taasisu ta'uun isaa ibsameetti jira. Daariktarri jijjiirama haala qilleensaatii fi guddina magariisaa baankii misooma Afrikaadhaa gaafii fi deebii dhimma kanarratti taasisanii turan uumama balaa kanaatiin qofa biyyoota dhiibbaa cimaan irra ga'u irratti jiddu galeessaan dhibbantaa 1 hanga dhibbantaa 2 jidduun guddina waliigalaa GDP isaanii dhabuu ka danda'an ta'uu akeekee ka jiru hoggaa ta'u kunis ardii kana irratti walumaa galatti doolaara biiliyoona 10 hanga doolaara biiliyoona 20 kadhabsiisu ta'a jaamuudhaan tilmaamameeti jira. Oduu xumuraatiin qubattoonni Israa'el West Bankitti masgiida lafa qonnaatii fi konkolaataawwan hedduu gubuun isaanii dhaga'ame. Qondaalonni Filisxeem qubattoonni Israa'el West Bank keessatti lafa qonnaa masgiidaa fi konkolaataa hedduu gubanii akka jiran ibsaniiti jiru. Haleellaa booda kana geggeeffamaa jiruun qubattoonni Israa'el warra Filisxeem jidduudhatti walitti bu'iinsi hamaan uumamaa ka jiru hoggaa ta'u lola kanaan warra Filisxeem keessaa namoonni 4 yoo du'an lammiilee Israa'el keessaa ammoo namni 2 lubbuu isaanii dhabanii ka jiran ta'u
ta'uun isaanii ibsameeti jira. Gamni lamaanuu dubbii kana kaasuudhaaf wal komachaa jiran hoggaa ta'u miseensonni mootummaa Israa'el ilaalcha rincicaa qabaniin atakaaroon West Bank keessatti uumamuu dabalate qubattoonni Israa'el warra Filisxeem irratti haleellaa akka dhaqqabsiisan ajajanii ka jiran hoggaa ta'u gabaasni warra Filisxeem akka himutti ammoo haleessa galgala West Bank keessatti qubattoonni Israa'el haleellaa hamaa geggeessuu isaanii ibsaniiti jiru. Haleellaa qubattoonni Israa'el West Bank keessatti geggeessan kanaan konkolaattonni hedduun gubatanii ka jiran yeroo ta'u meeshaaleen garaagaraatis hatamanii akka jiranii fi manneen jireenyaa hedduu irrattis haleellaan raawwatamuun ibsameeti jira. Kantiibaan magaalaa Qusraadha qubattoonni masgida ijaaramaa ture irratti ibidda qabsiisuudhaan miidhaa dhaqqabsiisuu isaanii ibsee ka jiru hoggaa ta'u Abdul Aziim Waadiidha jechoota jibbaa haaloo baasuu jiru qubattoonni kunneen barreessaa akka turanis ibseeti jira. Waraanni Israa'el loltoonni gara Qusraa ergamuu himuudhaan poolisiin waan naannichatti mudate qorachuudhaan ragaa walitti qabachaa akka jirus ibseeti jira. Qondaalonni Filisxeem taatee biraatiin ammoo qubattoonni Israa'el masgida biraa ganda Khoor jaamu keessatti argamu ibidda itti qabsiisuudhaan gubanii akka jiran ibsanii ka jiran yeroo ta'u qubattoonni kunniin yeroo masgidicha barbadeessaa turanitti ammoo jechoota haaloo ba'iinsaa fayyadamaa akka turanii fi haleellaa biraa geggeessuudhaafis dhaaddataa akka turan ibseeti jira. Jimmata dabre ganda Taal keessatti haleellaa namoota irratti geggeeffameen booda West Bank keessatti walitti bu'insi jiru hammaatee ka jiru hoggaa ta'u humni waraana Israa'el opereeshinii farra shororkeessummaa jechuudhaan sanbata irratti opereeshinii geggeessee tureen namoota 130 to'annoo jala oolchuu isaa ibseeti jira. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyaa'oodhaan ammoo gama isaatiin taateen Taalitti mudateef tarkaanfii jabaa ni fudhanna jechuudhaan dhaaddateeti jira. West Bank keessatti shororkeessitoonni akka hidda gadi hin jabeeffanne opereeshinii waraanaa cimaa ka geggeessan ta'uu isaatis ammoo ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyaa'oon Tel Aviv Jaavoodharraa dhaaddannaa jabduudhaan ibsaniiti jiru. West Bank keessatti haala deemaa jiru ka ilaallateen Ameerikaadhaa fi biyyoota lixaa dabalatee dhaabbileen mirga dhala namaatiif falman haleellaan lammiiwwan Israa'el kan naannoo san qubatanii jiran lammiiwwan Filisxeem qe'ee qabeenya isaanii irraa buqqisuudhaaf teejanii humna waraana Israa'eliin deeggaramuudhaan taasisaa jiran tooftaadhaan qe'ee qabeenya irraa lammiiwwan buqqisuudhaa fi seeraala lammiiwwan nagaa weeraruudhaan gochaa shororkeessummaatii fi gochaa mirga dhala namaa sarbuudhaan raawwataa jiranii gocha kanarraa ifeeguudha qaban jechuudhaan ibsaa yeroo adda addatti baasaa turan ta'uun isaanii ni yaadatama. Egaan hordoftoota keenya miidiyaa keessa Waliif TV irraa oduu isin biraan gaa turre kanumaan raawwadheetiin jira sagantaalee fi qophiilee Waliif TV kaafanitti dhufanii nagaan naa tura fayyaa